kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii miidiyaa Sagalee Obbo akkam jirtan nagaan keenya jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qabu. Hagayya 10/2022 sagantaatiin eegallee jirra. Kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayik fi sabskiraayib gochuun maatii miidiyaa keenyaa ta'a. Odeeffannoon tun hiriyoota keessan bira akka gahuuf sheer godhaa. Gamooduu qopheeffanneetti isin dabarsinaa nu faana tura. Addi bilisummaa Oromoo ibsa loogiin guutame gamtaan Afrikaa kana shoora keessummaa mootummaa kan deeggaruu fi raggaasisu ta'uu beeksise. Ejjennoo gamtichaatti akkan gadduu kan hime ABO'n gamtaan Afrikaa haga kanneen qajeelchee gocha ogummaa isaa kanarraa akka of sirreessu jabeessinee dhaamna jedheeti jira. Addi bilisummaa Oromoo duudhaan bu'uura ABO dhimmootni walitti bu'insaa fi siyaasaa kamuu yeroo mara karaa nagaan akka furaman kan hordofu ta'uu simeeti jira. Addi bilisummaa Oromoo hubachiisa gamtaan Afrikaa kana ilaalchisuun ibsa baaseen tattaaffii gamtaan Afrikaa fi qaamonni biraa walitti bu'insa Itoophiyaa dabalatee gamtaan Afrikaa keessatti uumamaa jiru furuuf taasisan ni deeggara jedhanii jiru. Haa ta'utii garuu gamtaan Afrikaa ibsa hagayyaa 4/2022 baaseen tilmaamaa fi yaada dogoggorsaa kan dhugaa maqsuuf sadarkaa jaarmaya ardii Afrikaatti hin eegamne raawwatee jira kan jedhe ABO'n ibsi sunis guyyaan isaa haala burjaajessaa ta'een adoolessa 29/2022 akka jedhu simeeti jira. Qaamni walabaa tokko jaarmayaan gamtaa Afrikaa qaama kamiifuu akka hin loogne dhugaaf akka dhaabbatuu fi xiinxala waliigalaa qaamolee walitti bu'insa kana uumamanii fi hirmaatota walitti bu'insaa ta'an irratti hundaa'ee yaada kenna jedhamee eegame jedhe ABO'n. Gamtaan Afrikaa garuu walitti bu'insa Oromiyaa keessa jiru saba irratti kan xiyyeeffate qofa godhee ibsaa jira jedhe ABO'n ibsa isaa kanaan. Oromiyaa keessatti sabaaf sablammoonni biyyattii kamuu nagaan waliin jiraachaa akka jiranii fi addatti ammoo lixa Oromiyaatti dhalattoonni garee Amaaraa waggoottan 30 dabraniif irra caalaatti bakkoota gamtaan Afrikaa eeran keessa osoo rakkoon tokkolleen isaan irra hin geenye jiraachaa akka turanis yaadachiiseera. Lolli waraana jalqaba bara 1980 irraa eegalee humnoota bilisummaaf lolaniin gaggeeffamaa tureera. Kanaanis uummata Amaaraa dabalatee namoota nagaa irratti miidhaan qaqqabuuf isaatiif gabaasni dhiyaate tokkollee hin jiru jedhe. Paartiin Bilchiginnaa wayita walitti bu'iinsi uumamuun furmaata siyaasaa kennurraa boqachuuf akkasumas gaafii siyaasaa falmattoota haqaa kan bilisummaa simachuu diduuf jecha walitti bu'iinsa sanaaf walitti bu'iinsa sabaa fakkeessuuf yaalaa jiraachuu himeeti jira. Gamtaan Afrikaa ejjennoo fi yaada dogoggorsaa paartii biyya aangoo bulchuu Itoophiyaa harkaa qabu kana tumsee wayita arginutti gadda guddaatu nutti dhagahame jedhe ABO'n. Kunis jaarmayaan ardii Afrikaa bakka bu'ee ogummaa hin malle mul'isaa jiraachuu isaatiif shakkii olaanaa uuma jedhe ABO'n ibsa isaa kanaan. Haleellaa Gambeellatti ta'e hordofee namoota 100 ol ta'an baay'inaan garee saba Amaaraa irraa ta'an naannoo Oromiyaa keessatti ajjeefamuu isaanii gamtaan Afrikaa wayita ibsu arguun nama qaanessa kan jedhu ABO'n nuti ajjechaa namoota nagaa ni balaaleffanna waliin jireenya nagaa fi kabajamuu mirga lammiilee nagaa ni jajjabeessina jedhan. Akkasumas Oromoota meeshaa maleeyyii dhibbootaan lakkaa'aman Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa fi milishoota hidhatanii daangaa ceenii dhufaniin ajjeefaman kan gareelee mirgoota namoomaaf falman irra deddeebiin gabaasaa turan gamtaan Afrikaas gabaasuutu isarra ture jenna jedha. Finciltoonni hidhatan kaampii loltoota mootummaa irratti haleellaa erga gaggeessanii booda ajjechaan magaalaa Gambeellaa keessatti gaggeeffame finciltoota deeggartu sababa jedhuun jiraattota ilmaan Oromoo nagaa Gambeellaa irratti kan xiyyeeffate akka ture himeeti jira. Loltoonni mootummaa hidhannoo guutuun bobba'an manarra deemanii Oromoota irratti haleellaa sanyummaa raawwataniiru. Gochi hammeenyaa kunis ragaa viidiyoo mirkanaa'eera jedhe ABO'n. Akka fakkeenyaatti dargaggeessi Oromoo harki isaa dudduubatti hidhamee miseensota poolisii naannoo Gambeellaatiin irra deddeebiin itti dhukaafamee ajjeefame kanaaf ragaa fi mirkaneessa gahaa akka ta'e eereeti jira. Ibsi loogiin guutame gamtaan Afrikaa kenna kun shoora keessummaa mootummaa kan deeggaruu fi raggaasisu ta'uu isaatti gadda guddaatu nutti dhagahame kan jedhe ABO'n. Gamtaan Afrikaa haqa kanneen qajeelchee gocha loogummaa isaa kanarraa akka of sirreessu jabeessinee dhaamna jedheeti jira. Kanaanis gamtaan Afrikaa yoo xiqqaate rakkoo Itoophiyaa durummaa wal xaxaa ta'e ittuu caalaatti hammeessuu irraa akka of qusatu ni dhaamna jechuun ABO'n hubachiisanii jiran. Mariin biyyaalessaa jedhamu fakkeessiidha malee marii biyyattii keessatti nagaa fiduuf taasifamu miti jedhan itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuu yaada OMN'f kennaniin. Hooggantoonni olaanoon ABO fi miseensonni dhaabichaa hedduun kan himata malee mana hidhaa keessa jiranii fi kan mana murtii bilisaa baase poolisaan ugguramuun badii malee daramaa jiraachuu ibsaniiru. Bu'uurumarraa marii biyyaalessaa jechuun waldhabdee siyaasaa jiru furuuf marii siyaasaa gochuudha kan jedhan obbo Lammiin ABO'n akka dhaabaatti wayitii garaagaraatti mariin biyyaalessaa hunda hirmaachisee akka gaggeeffamuuf waamicha godhaa ture jedhan. Haa ta'u garuu mariin amma godhamaa jiru fakkeessii fi kan gam tokkeen tokko qofti irratti hirmaatedha jechuun ibsaniiru.
dhimma marii biyyaalessaatiin wal qabatee dhaabbileen mormitoota fudhata akka ta'an kan seera biyyattiitiin galmaa'an ejjennoo tokko qabaachuun mariin kun bifa hunda hammateen akka gaggeeffamu ibsa adda addaa baasuun gaafataa akka turanis yaadachiisaniiru. Itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa obbo Lammii Gammachuu. Mariin amma jedhamaa jiru kun hundeeffama komishinii marii biyyaalessaa kanaaf dhaabbate irraa jalqabee adeemsi isaa cufti hunda galeessa miti kan jedhan dubbi himaan kun bifa kanaan biyyattii keessatti nagaa finna jedhanii socho'uun waan hin yaadamnee fi tapha ijoolleeti jedhan. Marii biyyaalessaa gaggeessuu dura haaldureewwan maricha milkeessuuf taasifaman hin raawwatamne kan jedhan obbo Lammiin waajjira seena qabeessa Gullallee dabalatee waajjiraalee ABO kutaalee Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti argaman hedduun hanga ammaatti cufaa jiraachuu himan. Kana malees hooggantoonni siyaasaa olaanoo fi miseensonni ABO hedduun hanga ammaatti mana hidhaatti ugguramanii jiraachuu eeran. Marii jechuun hunda hammatanii malee isa tokkorraa qollifatanii isa tokko ofitti qabuun wal dhabdee siyaasaa biyya tokko keessatti uumamu furuun hin danda'amus jedhan. Qondaaltonni olaanoon ABO kan himanni irratti hin banamin kan manni murtii bilisaan gadhiiseyyuu poolisiin ugguree mana hidhaa keessatti dararaa jiraachuu dubbatan. Kun ammoo biyyattii keessatti nagaa waaraan akka dhufuufis ta'e marii hunda galeessa gaggeessuuf mootummaan akka fedhii hin qabne agarsiisa jedhan dubbi himaan ABO obbo Lammii Gammachuu. Hundaafuu uummata keenya miidhamaa jiruuf deeggarsi namummaa dhaqqabuu qaba. Rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin uummata miidhamaa jiruuf dirmannaan taasifamuufii qaba kan jedhan obbo Lammiin marii biyyaalessaa ilaalchisee adeemsi mootummaan itti jiru abdachiisaa miti jedhaniiru. Paartiilee morkattootaa gurguddoo 11 kan of keessaa qabu manni marii paartiilee morkattootaa walgahii idilee isaa adoolessa 9 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taa'een mariin biyyaalessaa dhugaa fi amanamaa ta'e akka milkaa'uuf tarkaanfiiwwan amantaa uuman kanneen akka dhukaasa dhaabuu labsuu, diinummaa dhaabuu, uggura jaarmiyaalee mootummaa wal waraanaa jiran irratti kaa'ame kaasuu, hidhamtoota siyaasaa haalduree tokko malee gadhiisuu fi tarkaanfiiwwan biroo akka fudhataman barbaachisaa ta'uu irratti mari'achuun ni yaadatama. Oduu gama biraatiin Baalee aanaa Gurraa Dhaamoleetti hawaasni rakkoo nageenyaa fi beelaatiin buqqa'ee dirmannaa namummaa hatattamaa akka isa barbaachisu maddeen naannichaa OMN'tti himan. Sababa humnoonni hidhatan babal'ifannaa lafaatiif daangaa ce'anii daandii deeggarsa namummaa ugguranii fi beela lubbuu namaa gaaga'eef kan saaxilaman uummanni gandoota Habroonaa fi Hokkoltuu yeroo ammaa bakka qubatanitti deeggarsa namummaa lubbuu isaanii du'uu oolchuu akka barbaadan himanii jiru. Ragaan aanaa Gurraa Dhaamolee irraa OMN dhaqqabe akka mul'isutti ganda Hokkoltuu irraa buqqaanii gara aanaa Dalloo Mannaa godaanuun ganda Qal'ee Golbaa jedhamu kan qubatan namoota 8,759 yommuu ta'an kan aanaa Dawwee Qaachan qubatan ammoo nama 217 ta'uu himaniiti jiran. Ganda Habroonaa irraa buqqa'uun kanneen gaara Habroonaa jedhamu irra qubatan namoota 3,700 yommuu ta'u gandoota lamaan irraa dubartoonni fi daa'imman hedduun hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamuun deeggarsa namummaa hatattamaa barbaadu jechuun maddeen himaniiti jiru. Hawaasa rakkoo waraanaa fi beelaatiin qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'e kana keessa daa'imman, dubartoota hoosisanii fi dubartoota ulfaa akkasumas manguddoonni rakkoo hamaaf saaxilamuun rakkataa jiraachuu kan himan maddeen hanqinni deeggarsa namummaa hamaan buqqaatota kana mudatee jira jedhan. Uummanni ganda Habroonaa kan gaara Habroonaa irra qubate humnoota Somaalee hidhatanii daangaa ce'aniin daandiin itti cufamuun gara aanota ollaattis akka hin baqanne taasifamee jira jedhu maddeen naannichaa OMN'f odeeffannoo kennan. Namoota ganda Hokkoltuu irraa gara aanaa Dawwee Qaachan baqatan keessaa abbaa warraa fi maatii dabalatee namoonni 102 gara aanaa Gurraa Dhaamolee deebi'uun magaalaa guddoo aanichaa Jibrii cinaa qubachuu isaanii maddeen himanii jiru. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa akkasumas mootummaa sirna bulchiinsa biyyattii harkaa qabu dirmannaa lubbuu baraaruu akka nuuf taasisu jechuun uummanni kun iyyachaa jiraachuu dhaga'amee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya oduu teenya xumurree jirra. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Oduu biraa qopheeffannee isinii dachaanaa hangasitti kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayik fi sabiskiraayib gochuun qophaa'aa waan nu eeggadhaa. Oduu tana hiriyoota keessaniifis sheer godhaa.